Jirra jirtu kabajamtoota maatiiwwan chaanaalii birraa Inspire. Arras viidiyoo barumsa guddaa of keessaa qabu tokkoon isiniif deebi'eetiin jira. Hanga dhumatti nafaana turaan afeerraa ka'e. Kanneen haarawaa taatan subscribe godhaa. Maatiiwwan chaanaalichaa ammoo like fi share godhuu hin dagatinaa. Barsiiftuun takka barattoota ishiitiif yeroo hedduu qorumsa kennitee beeyti. Guyyaa tokko garuu wanta na dura gootee hin beekne tokko godhuuf murteessite. Barattoota qorumsaaf qophaa'anii xalayaan qorumsaa hanga harka isaanii geessu tattaa'anii eeggataniin akkana jette. Qorumsa kana osoo hin qoramin qabxiin biyyoo naa kenname gammachuun hin fudhadha barattoonni jette yoo jiraattan maqaa keessan galmoottanii ammumaan kilaas irraa bahuu dandeessan. Lakkii qorumsa kana qoramuuf qophaa'eetiin jira. Fiduudhaaf hangan danda'uun yaalaa kanneen jettan immoo erga isaan bahan booda qorumsa keessan fudhattan. Akkuma barsiiftuu yaada kana dhiyeessiteen barattoonni hedduu yeruma san maqaa isaanii galmeessanii kilaasii gallakkisanii bahan. Barsiiftuun tun hedduu ajaa'ibdee ammallee barataan bahuu barbaadu yoo jiraatte jettee carraa xumuraa laatteef. Carraan dhumaa kun akkuma afaan ishiitii baheen barataa tokko malee barattoonni hundi of galmeessanii kilaasii gallakkisanii bahan. Barattoonni hundi erga bahuu isaanii hubattee booda barsiiftuun tun barataa tokkicha qoramee fiduudhaaf qophaa'e saniif oduu gaarii tokko himte. Ati osoo qormaata kana hin qoramin siif kennamee jira. Garuu qormaata waan qoramteef osoo hin ta'in waan itti qophootteef. Wanni argachuu qabduuf eenyummaa fi murannoo kana argachuu si dandeessisu waan qabduufi akkasuma keessa keetiin argachuuf waan murteessiteef sitti xiqqaa ta'uu jetteen. Obboleeyyan kiyyaa bakka amma geenye kana caalaa ga'uun osoo danda'amu bakki amma geenye kun nuuf gahaa jennee taa'uun maaliif barbaachisa? Osoo daabaaf yookiin warqiidhaaf fiiguu dandeenyu qarshiidhaaf fi naasaaf fiiguun maal nu fayyada? Waanuma xiqqoo arganne takka irratti yoo ciccine bakka tana dura hin gahin kan kanarra caalutti achi tarkaanfachuu hin dandeenyu. Jireenya kanarra lubbuun jiraachuun qoftiin naaf gahaadha hin jehin dhugaadha lubbuun jiraachuu keetiif rabbi galatoonfadhu. Rabbiin bara kan lubbuun si jiraachiseef waan haaraa akka yaaltu waan hin beekne akka bartu ofii jijjiiramtee addunyaa akka jijjiirtuuf yoo atummaan of qopheessite osoo hin turrin sadarkaa guddaa feetarrallee yoo jiraatte bakkee ati amma irra jirtu kanarra wayyaan akka jiru arguu jalqabde. Yoo namni barreesse ati dubbisuu dandeessa. Yoo namni hidhee ati hiikuu dandeessa. Yoo namni dhoksee ati argachuu dandeessa. Namoota waan xixiqqoo qaban irratti cichan wanni xixiqqoon akkasii yoo dabalamteef hedduu gammadan. Wanni guddaan yoo kennameef illee waan ittiin qophaa'iniif isaan hin fayyadu. Osoo beekuun danda'amuu namni wallaalummaa filatu nama ajaa'ibsiisa. Dhibba argachuun osoo danda'amuu 50 malee namni jiru hedduu nama dhiba. Waan kana caalu osoo hojjechuu danda'u hanga irraa waanuman hojjechaa ture kana irratti gugguguun kiyya kun maddi isaa maal akka ta'e hangan argadhee furutti jireenyi bakkuman dhaabbadhetti miila ol fuudhee gad deebisuudha ta'a. Of duratti deemuun hin jiru jechuudha. Bakki ati gahuu dandeessu sadarkaa hanga irraa irra geesse kanaa ol ta'uu isaa maal hin beektu? Hangi ati beekuu qabdu beekumsa hanga irraa beekta kanaa ol ta'uu maal hin mirkaneessitu? Eenyummaa kee hanga bakka gahuu dandeessu sanitti bal'iftee akka tasaa yoo naa dabre jettee lafa ujjirtamoo dandeettii rabbiin siif kenne hunda fayyadamtee milkaa'uu barbaadde. Sadarkaa barumsaa amma irra jirtu kanatti maaliif dhaabde? Dhuguma kanaa ol barattee jijjiiramuu hin dandeessu ati amma? Obboleeyyan kiyya jireenyi kun carraa ajaa'ibaa kan kennitu warra itti qophaa'an qofaaf. Namoonni milkaa'an waan carraa qaban qofaafi miti kanaan limijaa'eef waan itti qophaa'aniif malee. Carraan hojii kan dhufuu danda'u abbaa carraatiif osoo hin taane nama baratee of qopheessee taa'ee eeggachaa jiruuf. Badhaasni dorgommii fiigichaa kan kennamu abbaa carraatiif osoo hin taane nama yeroo dheeraa tireeningii godhee of qopheessee dirree keessatti mo'ate qofaaf kennama. Walumaa galatti gaafa waan tokkoon milkaa'uuf mataa kee sirriitti qopheessite abbaa carraa gaarii ta'uudhaaf murteessitee jirte jechuudha. Akkuma barsiiftuu waan qoramteef osoo hin ta'in waan qophooyteef argattee barataa saniin jetteeti. Atis carraa gurguddaa siif dhufaa jiranitti fayyadamuuf ammumarraa waan guddaaf of qopheessi. Egaa qaqqaaliiwwan maatiiwwan chaanaalii birraa Inspire viidiyoon irraa kana fakkaata. Viidiyoo kana like fi share godhuu hin dagatinaa. Viidiyoo haaraa fi yaada haaraa hanga walitti deebinutti nagayaan naaf turaa. Thank you.